Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo kun kan daawwachaa jirtan Walabummaa News Network. Walabummaa News sagantaa jiruu fi haala Oromoo fi Oromiyaa gabaasuu irratti yeroo baay'ee ni hojjeta. Isa kanaaf sagantaan isinii qabadhee dhufee jiru sagantaa Irreecha bara 2021 magaalaa Stookholmitti qophaa'e sagantaa adda ta'e kutaa tokkoo fi kutaa lammaffaadhaan isinii dhiyeessina. Egaa sagantaa kana keessatti haala bareedaadhaan haala miidhagaadhaan hawaasni Oromoo magaalaa Stookholm jiru akkasumatti waliigala biyya Siwiidin keessatti argaman namoonni bakka adda addaa irraa dhufanii irreecha kabajnee jirra. Kabajaan irreecha kanaa waan inni fakkaatu akka itti aanutti isinii dhiyeessina. Akkasumas immoo irreecha kana keessatti wanni adda irreecha barreen gaddaa irraa isa godhu bara kanaa qophiin ijoollee akka gaariitti qophaa'ee jira. Qophiin ijoollee kunillee baay'ee namatti tola, baay'ee nama gammachiisa. Akkasumatti nyaata aadaa Oromoo bakka adda addaa kan qophaa'etu jira. Kunis yaada waan baay'ee namatti toluu fi nama gammachiisu dhaloonni amma jiru aadaa isaa qabatee gara fuulduraatti akka deemaa jiru kan uummata keenya gammachiisuu fi dhaloota boruuf waa aadaan keenya akka jalaan banne biyya ormaa kana keessatti wanni ol kaa'amaa deemu jabaatee itti fufaa jira. Kanaaf immoo hawaasni Oromoo warri viidiyoo kana daawwattan warri dhufne amata dhufu akka irratti dhuftanii argamtanii aadaa keessan duudhaa keessan bareechitanii ilmaan keessaniif akka barsiistan isin gaafannaa jechuudha. Kanaaf qophiin kun akka na duuba argaa jirtanitti yeroo gara malkaatti deemnee irreeffachuuf deemnudha. Waatin nagaa jenne, waatin nagaa jenne, warri nagaa jenne, biyyi nagaa jenne. Gadaa shananiin tumme, gadaa shananiin muree, udaa shanan jalatti jalalaan waliin bulee. Kan daraaf hin dhaabbanne amaanaaf cubbuu nyaate. Hundumaa danda'u duuta firratti baate saba garaa bal'atu saba garaa galaanaa Oromoo lammii kiyya kottu irreecha baana. Guyyaa irreecha, guyyaa irreecha. Oromoon turuu faayaan babbareedani ijoolleen abbaa gadaa wal keessa arreedani guyyaa dardaraa dubree jalalaan walii sirbu guyyaa garaan hammaatee wal biraa sokkuu jibbu. Gadaatu garoomina garooma jabeeffanna irreechi irree keenya waaqa galatoonfanna handhuura abbaa kiyyaa qomoon kolubbuu kiyya arrallee na boojii sirraa dhalachuun kiyyaa arrallee na boojii sirraa dhalachuun kiyyaa. Ina gogamu daraan nuti duulanii galeessa ukkamamu awwaala cabse ka'ee dhugaan ina gogamu. Yeroo nuti mootulle rakkoonsa rakkoo dhalte yeroo nuti mootulle rakkoonsa rakkoo dhalte irreechatti deebine dhugaan batte deebite irreechatti deebine
dhugaan batte deebite. Guyyaa irreecha mee waan hageenyu otaa bultuun jalatti mee waan hageenyu otaa nabee jalatti mee waan hageenyu otaa bulluuk jalatti mee waan hageenyu otaa bisiil jalatti mee waan hageenyu otaa roobaa jalatti mee waan hageenyu otaa watar jalatti kayroo jettee qarree jettee foollee jettee aduun baatee gadaan badde deebite gadaan badde deebite gadaan badde deebite gadaan badde deebite. Gadaan badde nuugate 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 gadaan badde nuugate. Akka uumamaa gurraacha garaan garba bukkicha maqaan dhibbaa halee moroo bataliila yaa'ii malee waa murtee si waan mannunuu dhufte Waaqa salgan boorana waaqa torban baarentu waaqa sagaltamman garba waaqa ciicoo gurraatti waaqa bokkuu gurraacha waaqa gadaa shananii waaqa haroo walaabu waaqa uumaa oromoo gurraacha gannaa baanee booqaa birraanoo kalchi daraare sanyiin keenya firii bilee kennuu galchi Gada roba nagaya barri kuba gapi Umaha gurracha gurracha umamnis gurracha Resi yo birraan dhufu galanii rabbiif gumaacha badheessi kan tulluutti bahanii birraan gara malkaa dhugaan ilma rabbiiti kadhadhu eebbiis isa harka'e Gadaan kuni sadeeta qabo sadeetan mareeho Duudhaan kuni malkaan kuni barseera qabaay sadeetan mareeho Yaa'iin kuni kaaduree qabaho sadeetan mareeho Malkaan kuni irreessi barseera qabaay sadeetan mareeho Sadeenni kan gadaati yaa'iin kun kan duudhaati galanni kan uumaati irreessi kan waggaa marmaaru
Uumatti amanneetu uumamaan kadhanneetu haraara sarganneetu Ilaani Oromoo malkaatti hiriiru Ilaani Oromoo malkaatti hiriiru Duudhaa Oromootaa qoranne waaqeffatoota safuu saba keenyaan daganne waaqeffatoota harkatti barjiidhaa qabanne waaqeffatoota uumaaf uumama isaan zaganne waaqeffatoota duudhaa Oromootaa qoranne waaqeffatoota safuu saba keenyaan daganne waaqeffatoota harkatti barjiidhaa qabanne waaqeffatoota uumaaf uumama isaan zaganne waaqeffatoota Pelaafi hongeetu chokkoo dhagala maraba Gadaafi jifuun keenya nu okkala maraba Kan biqilee daraaree firii godhata maraba Kan maseene ulfaa'ee tilmoo argata maraba Odubbu waggaanii dharraadha ayyaani Odubbe waggaanii sinsinni dhayyaani Adubbu waggaanii dharraadha ayyaani Odubbe waggaanii sinsinni dhayyaani Saba uumaha gurraacha uume gurraacha uumamnis gurraacha Irreessi yoo birraan dhufu galanii rabbiif gumaacha Badheessi kan tulluutti bahanii birraan gara malkaa dhaqu Dhugaan ilma rabbiiti kadhadhu eebbisiisa harka'e Gadaan kuni saddeeta qaboo Sadeetan mareeho Duudhaan kuni malkaan kuni barseera qabaay Sadeetan mareeho Yaa'iin kuni kaaduree qabaho Sadeetan mareeho Malkaan kuni irreechi barseera qabaa Sadeetan mareeho Saddeenni kan gadaati yaa'iin kun kan duudhaati galanni kan uumaati Irreessi kan waggaa marmaaru Irreessi kan waggaa marmaaru Uumatti amanneetu uumamaan kadhanneetu haraara sarganneetu Ilaani Oromoo malkaatti hiriiru Ilaani Oromoo malkaatti hiriiru Duudhaa Oromootaa qoranne waaqeffatoota safuu saba keenyaan daganne waaqeffatoota harkatti barjiidhaa qabanne waaqeffatoota uumaaf uumama isaan zaganne waaqeffatoota duudhaa Oromootaa qoranne waaqeffatoota safuu saba keenyaan daganne waaqeffatoota harkatti barjiidhaa qabanne waaqeffatoota uumaaf uumama isaan zaganne waaqeffatoota Pelaafi hongeetu chokkoo dhagala maraba Gadaafi jifuun keenya nu okkala maraba Kan biqilee daraaree firii godhata maraba Kan maseene ulfaa'ee tilmoo argata maraba Odubbu waggaanii dharraadha ayyaani Odubbe waggaanii sinsinni dhayyaani Adubbu waggaanii dharraadha ayyaani Odubbe waggaanii sinsinni dhayyaani Amma tartiibaan yoo irreeffattani waan hawwii garaa keessanii arguu dandeessu kadhaa mataa keessanii kadhachuu dandeessu rabbiif galata galchuu dandeessu Oromiyaa bilisummaa kadhadhaa yeroo irreeffattan uummata Oromoof nagaa jedhaa uummanni Oromoo nagaa jedhaa eebbisaa Gammachiis.
nagaan keenya waara haa ta'u oromiyaan biyyaa ta'a oromoon saba biyya keenya nagaan waa godhu bara baraan nu haa tiksu nagaan quufa gabbina gabbisu haa waaqu diina nurraa goombisu fiifi nurraa goombisu bilisiginna nurraa kaasu oromoo abbaa biyyaa taasisu. Malo ebbisatu dhufte kaa'ee deemudha. Ebbisatu kaa'ee deemudha. Waan kanarratti waa jechuu barbaanna. Maaliin inni kun namni jedhee waa gaafachuu danda'a. Masqalli yeroo masqalaa marga duwwaa otoo hin ta'atiin irratti irreeffata. Namni ayyaana abbaa ofii ennaa bulfatus yeroo Naasir dubbadhu kaa walabummaa Oromiyaa kadhadhu. namni aannan qabatee booka qabatee golee firoonni namaa akka mi'aawu aannan immoo wal jaalan lakka bakkaafan argatu sana bittoosa kanaaf diina karaa itti diina oromoo balleessu akka biraa irree kan keeti jabaan kan keeti yaa rabbi ilmaan oromoo baadiyyaa fi jabina kenniif yaa rabbi warra oromiyaa fi jabina isaanii dhagalee lafee isaanii keessa yaa rabbi jannata keessa qanan yaa rabbi seenaa bara baraan galmeessanii uummata oromoo aadaa oromoo Ashama akkam jirtu egaa kun walabummaa News Network har'amee maaliif asitti argamtanii keessattuu durataa hawaasa Oromoo Siwiidin waliigalaati. Mee guyyaan har'aa kun guyyaa asitti argamneef maaliif asitti argamne? Galatoomi guyyaan har'aadhaa akkuma beekamu guyyaa irreechaati. Guyyaa irreechaa nuti akka Suudiinitti kabajannudha. Asumaan hawaasa Suudiiniitii fi hawaasa Oromoo waliigalaa biyya Suudiinii keessa jiraniif akkasuma hawaasa Oromoo bakka jiran hundattuu baga ayyaana irreechaatiin isin ga'ee waa inni kan mul'ine kan bilisummaa kan waa hunda ittiin rakkina jedhaa garadoo jedhaa ittiin baanu isiniif haa ta'u hin jedhaani. Nuti kana itti argamnee fi ayyaana kanaaf asitti argamnu yeroo immoo ayyaana irreechaati jennu ayyaana irreechaa qofa miti waan keessa ibsannutu jira waan keessa itti yaadne ittiin dhufnutu jira. Kunis jechuun irreecha jechuun aadaa Oromoo keessaa isa tokkodha. Waan Oromoon qabu keessaa kan inni itti cichee asiin gaate keessaa isa tokkodha. Kanaafuu dhalla keessa jiranu sabna keessa jiru kun akka waan kana hin irraanfanne akka wanti kun hin dagatamne jenneetu itti ciccinee bakka jirru walitti dhufnee kana ayyaaneffachuudhaaf jedhu as jirra jechuudha. Baay'ee galatoomi. Meegaa hawaasni Oromoo biyya kana keessa jiru baay'eedha. Hawaasa irreecha barreen gaddaa fi irreecha baranaa wal bira qabdee yeroo ilaaltu maal fakkaata? Maaltu adda godha kan barreen gaddaa fi kan baranaarra? Dhugaa dubbachuudhaaf rakkina tokkotu jira. Sabni keenya saba yerootti jijjiiramaa deema yeroo isin jedhu yeroo rakkinni tokko argamee fakkeenyaaf irreecha bara darbe yoo fudhatte yeroo itti artistiin keenya jaallatamaan Hacaaluun wareegamedha. Sanarraa kan ka'e jedhee namni baay'inaan argamu kanarra ni caala jedheen tilmaama. Haa ta'u malee immoo arras immoo namni suma nuti eegnee walitti kan namni kun asitti argame akkuma itti beektu haalli qilleensaa biyya kana keessa jiru wajjiniin fageenya biyya kanarraa Oromoon bakka adda addaa fagaatee qubatee jiru kana wajjiniin namni asitti dhufee argame kun nama xiqqaadha jechuu hin dandeenyu. Haa ta'u malee immoo akkuma kanas immoo warri manatti hafanis immoo itti yaadanii kuni aadaa keenya dhiisuu hin qabnu irraanfachuu hin qabnu dhala keenyaaf dabarsuu qabna jedhanii itti yaadanii warri dhufanii irratti hin argamne immoo isa dhufutti kana daranitti nama baay'eedhaan akka irratti argamnu abdiin qaba itti yaadanii irratti argamuu qabu kan jedhu ergaa dabarsuu barbaada. Galatoon mee biyya keessa irreecha dhufaa jira irreechi fuuldura keenya jira. Egaa irreecha kana mootummaan koronaa waa'ee dhukkubaa amma guyyaa kaleessa irraa kaasee waan kana ibsaa jira. Yeroo hiriirri bahamu yeroo mootummaan deeggaramu juntaa balleessinaa filannoodhaa fi hiriirri wanta akkasiin ture. Amma irreechi yeroo jala ga'u wanti kun yeroo godhamu irreecha kana keessatti waan ibsannu qabnaa jette. Tarii ibsa irreecha keessatti Oromoon tokkummaa isaa ibsatu kana laamsessuuf yookaan immoo balleessuuf kana godhame immoo dhuguma dhukkuba kanatu babal'achaa jira jettee yaadda akka ati yaaddutti Oromiyaa keessatti.
Dhugaa dubbachuudhaaf yeruma dhukkubni koronaa kun akkuma addunyaatti sodaachisaa ture Itoophiyaa qofaa miti addunyaa guutuu sodaataa ture yoo teenyee ilaalle jenne garuu dhukkuba kana mootummaan Itoophiyaadha eegumsa barbaachisaa godheeraa akka afaaniin haasaa jiru kanatti dhuguma saba isaatiif dhukkubni kun miidhaa saba sana miidhaa jedhee itti yaadee hojjeteeraa inni jedhamu gaafii ta'a. Sun akkuma jirutti ta'ee garuu hin beekamaa ayyaanni irreechaa akkuma nama sii kaasee jedhee waan Oromoon yeroo dheeraa itti cichee qabatee amma asiin ga'edha. Yeroo ayyaanni kun dhufu amma sababaan waggaa darbirraa kaasee koroonaadha waan jedhamutu kaasaa jechuudha mootummaa kun. Kuni waan qondaalonni jira wajjin ture warri haasaa jiran warri keessa qaban quba qaban nurrallee kan itti dhiyaatanii mootummaa kanaa wajjin hojjetaa jiran kan ibsaa jiran jechuudha yeroo adda addaatti. Itti yaadameetu sabni kun akka walitti hin dhufneef agarreerra yeroodhuma hanga jijjiiramni jira jedhame sanatti sabni Oromoodha yeroo walitti dhufee jedhu miliyoona meeqa ta'e akka magaalaa isaa guddittii Finfinneetti ayyaaneffate agarreerra. Sanarraa kan kaasee jedhee sodaa saba kanarraa qaban irraa kan kaasee uummanni kun akka walitti dhufee achitti ayyaaneffatee ayyaana isaa kan agarsiisu addunyaan illee saba akkamiiti jedhee akka inni beeku akka addunyaa irratti sabni Oromoo kun mul'achuu hin feene kan akka inni mul'atu hin feene jara kanatu mootummaa kanaa wajjiniin mootummaan jaraan durfamaa jira. Waan ta'eef akka ayyaanni kun hin gaggeeffamne waan fedhanu malee sababaan koronaa ta'e miti. Dhugaadha koronaan ni jira ni jira. Maaliif gaafa hiriirri deeggarsaa mootummaadha baamu maaliif koronaan hin jedhu? Gaafa juntaan balleeffama jedhamee hiriirri baamu maaliif koronaan hin taane? Gaafa shanee balleessi jedhanii hiriira namatti yaamanu maaliif koronaan hin taane? Koronaan yeroodhuma irreechaa qofa yeroodhuma waa'een Oromoo ka'u qofa dhufa koronaan kuni itti yaadamee waan hojjetameera jechuudha. Kanaaf sabni keenya bakka jirutti dammaquu qaba. Eeggii kana kaaftee jetti maaltu kana fidee waan jedhu tinsii deema. Ani yeroo baay'ee yeroo ammaa kana keessa namni akka biraatti ilaaluu danda'a. An saba keenya irraan komita. Ofirraa kaasa. Ofis komadhaan saba keenya irraa. Sabni amma na ga'u kuni osoo jabaatee osoo dammaqee wanti nuti amma haasofnu kuni waan abjuu ta'e waan seenaa ta'e darbee na haasofna jechuudha. Sabni amma na ga'u amma argaa jirra. Saboota dheengadanuu garboonfataa turan har'a immoo cunqursaan gaafa irra ka'u sabni sun akkamitti duuka dhaabbatee jira. Har'a eessa ga'anii jiru? Eengadde har'a jeeshin ji'a jaan dureessa tura. Har'a immoo sadarkaa kamirra ga'anii jiru? Sadarkaa kamitti deemaa jiran? Saba keenyaaf kuni gaafiitti ta'uu qaba. Namni tokko Oromoo ta'uu qofa miti. Namni tokko gaafa ani Oromoodha ofiin jedhu dura ani Oromoodha jedhee of gaafachuu qaba. Yeroo ani Oromoodha jedhu immoo yoon Oromoo ta'e jedhee ani Oromummaa kiyyaan maalan godhee Oromoodhaaf maalan godhee biyya kiyya Oromiyaadhaaf maalan godhee jedhee of gaafachuu qaba namni. Kanarra nu dhaabee jedhee na fakkeenya fagoodha kaanee dhufne. Namoonni nurraa fagoodha kaatee dhuftanis ni jirtan. Waan biraatiin miti teessanii koo guyyaa boqonnaatii maatii keessanii wajjin mana keessanitti dabarsuu wallaltanii garuu kan isinitti dhaga'ame irreechi kun afuun qabu aadaa keenya ibsaa tokkummaa keenya ibsaa waan itti ciccinee wareegama qaqqaaliidhaan wanti kun as ga'eedha jettanii cittanii dhuftan namni gariin immoo kan yoo ati gaafattee jettu akaakilee Oromoo sitti lakkaatu meeqatu iyyuu mana ciisee taa'aa jira. Inni kun sabni keenya dammaquu qaba kana keessa bahuu qaba silaa yeroo amma jiru kanatti namni kun kana dara walitti dhufee wal jabeeffatee waliin mari'atee maal gochuu qabna egeree keenyaaf maal kaa'uu qabna jedhee yeroo walitti mari'atee wal jabeessuudha yoo dubbatamee dhumu waa'een Oromoodhaa baay'ee nama hawwisiisa galatoomii waan na gaafattee fi sabni keenya galadoo kana jalaa yeroo gabaabaa keessatti akka inni bahu abdiin qaba irreechi baranaa kun irreecha milkii irreecha gammachuu irreecha ittiin galadoo jalaa ba'an dhufa ta'uun jedhaa saba Oromoo guutuudhaa fi galatoomii nagate. Baay'ee galatoomii ulfaatu dura hawaasa Oromoo biyya Siwiidin. Mee waan amma gaafanne kanarratti wanni dabaltu yoo jiraate gammachuu naadoo yaada keenya qoodu. Egaa waan guddaa dura ta'an dubbateera wanti hafeeyyuu hin jiru tokkummaan Oromoo baay'ee barbaachisaadha. Irreechi kun immoo kan Oromoon jalqaba hundeedhaan ganamaa kaasee qabudha. Tokkummaa Oromoo ibsasi amantiidhaanis rakkoo tokkoyyuu hin qabu. Abbaan amantiisaa qabaatee irreechi kun immoo bakka tokkummaa bakka waliigalaati waan ta'eef irratti wal jabaachuu qaba. Ani akka koronaan jiru fakkaala garaagaraatti har'a nama 100 oltu argame xiqqaadha iyyuu jedhee yaadu. Garuu immoo kana caalaa jira. Uummanni kun waan ta'eef ayyaana isaa kana guyyaa isaa kana argamee kabajachuu bira dhaabbachuu wal jabeessuu keessaa yeroo amma Oromoon rakkoo keessa jiru biyya keessaatti dhumaa jiru rakkoo garaagaraa lolaaf balaan jiru wal bira dhaabbatee wal gargaaree wajjiniin tokkummaa isaa jabeeffatee walitti siqee waliin mari'atee aadaa isaas afaan isaas waan hundumaa irratti wal jabeessee deemuun barbaachisaadhaan jedha kanuma itti dabalata. Baay'ee galatooma. Mee isinoo maalitti dabaltu obbo Abbaa Caalaa? Ani
waan itti dabalu guddaan qabu ijoolleen haasa'anii jiranii bal'isanii haasa'anii jiranii karaa hunda waan itti dabalu guddaa hin qabu. Biyyi nuti jirru biyya Suudiin jedhamu kana keessa jirra. Biyya Suudiin jedhamu kana keessa Oromoon ni jira. Oromoon biyya Suudiin jiru kun immoo ani itti kuufan qabu Oromoo biyya Suudiin jiru kanatti wal dhokatee jira. Ni jira hin jiru. Wal quban qabu. Yoo wal quba qabaatanillee walitti dhufuun fedhu beekaa adda baqata. Tokko balaaleffata. Tokko himata. Dhukkuba guddaan argaa Oromoo biyya Suudiin jiru keessatti. Amma karaa guyyaa irreechaa kana warri qophii kana qopheessine Oromoo Suudiin jiru karaa wal qunnamtii hundaan dabarsanii facaafametu jira. Ni dhagaanii ni argan. Dhufuudhaaf ayyamaa hin qaban. Hagi tokko amantii keessa dhokata. Hagi tokko waan biraa keessa dhokata. As dhufanii ayyaaneffachuun amantii ofii hin tuqu. Ani amantii biraan qaba. Dhufee as keessa dhaabbadhee ayyaaneffadheen gala. Amantii kiyya waan tuqu irratti hin fakkaatu illee hin tuqu. Kanaafuu Oromoon biyya Suudiin jiru ammallee marraa 3, 4, 5 ofirra deebi'ee ilaaluu qaba. Walitti dhufuu qaba. Walitti dirmachuu qaba. Afaan tokkoon dubbachuu qaba. Namni ka durii haasawa. Ka durii osoo dhiisne irra gaariidha. Amma jiru kana siyaasaan Oromoo tokkoof tokko qofa. Bakkitti wal geenyu karama tokko ta'ee jira. Ka damee gamasiin qabadha jedhee haasa'u hundi dameensaa dhumee jira. Dameen dhumeetu muka tokko qofa karaa bilisummaatti kan oofu daandii tokko qofatu hafee jira. Asirratti walitti haa dhufnu waliin qaanyawiinaa waliin sodaatiinaa wanni darbe ka darbe dhiisaa walitti kottaa bakka takka dhaabbannee aga afte kana achi haa dhiibnu isiinuu ni kufti haa jabaannu jechuun barbaada. Baay'ee galatooma meeqa waan takka gabaabsine deeqaa tokko keessatti waa'ee wareegamuu artiistii keenyaa dura ta'an hawaasaa kaasanii jiran. Bara kana namni silaallee baay'atee dhufeeti waa'ee inni irratti wareegamee dhugaan isaa hin baane uummanni Oromoos garaan kutanne isa kanaaf kanarratti gabaabsatii mee jechi gabaabaadhaan akkamitti kan nama kana namni isa waliin ture gadhiifamee jira bilisa jedhanii kaan immoo isa waliin hin turre ajjeese jedhanii hidhanii jiran isin akka nama tokkootitti maal hubattamee kanarraa? Ani waan inni hubadhu ka mootummaa tajjeese ajjeese hiikee ka fayyaa kan hin ajjeesin hidhee harkaa qaba. Suni warra cubbuuti gaafa bilisoomne dubbanna. Garuu Oromoon guyyaa irraa kana artistii keenya goota beekaa ilma xiqqaa amata kana wareegame saniif yogguma sana aarre yogguma sana iyyine yogguma sana walii gadi kakkaanee dubbanne achii booda ni daganna. Oromoon ni dagata. Ka darbe dagatuu hin qabnu arrallee kaleuma ammallee ajjeesaa jirani borka kanaa walii ajjeesu sana dagachuu hin qabnu silaa kaanii arrallee akkuma gaafa amata darbee sana godhuu qabna turre Oromoo irraa hafe Oromoon kumadha malee waan nama biroo kumadhu hin qabu jechuun barbaada. Baay'ee galatooma gaaffiif deebii walummaan isinii turte gootanii fi hedduu ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa. Baay'ee galatooma. Akkam jirtu fayyaa keessanii Profeesar Girmaa egaa har'a mee wanni bakka kanatti argamnee fi akkuma beekamu irreechi kabajuu fi irreechi baranaa fi irreechi bara darbee kun akkamitti ilaaltume? Isa asii moo sabiyya? Isa asii kanarraa kaana dur. Teenki baay'ee gaariidha. Amma tokkoffaa komunitiin Oromoo iddoo adda addaa jiru asitti walitti qabame iddoo tokkotti ayyaana Oromoo kana ulfeessuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif nuti waan Oromoon iddoo tokkotti qabu keessa inni guddaan tokko iyyuu isa kana jaa taate hundumtuu asitti walitti dhufee mandara adda addaati bahee asii magaala guddoo Stookholmitti Swiidin Stookholmitti argamee iddoo tokkotti ayyaanessuun baay'ee nama gammachiisa. Barbaachisaadhumayyuu aadaa kana gara fuulduraattis itti fufuun namarra jira. Baay'ee galatooma dhugaa keessanii egaa isin akkuma beekamu asitti abbaa malkaati magaalaa biyya Swiidin kana keessatti mee bara darbillee koroonadhaa jennu bara kana xiqqoo uummanni hawaasni kun hin baane rakkoon hawaasa kanaa maali jettanii yaaddu? Kun waan Oromoo hundaati amantii laallatu waan tokko laallatu tokkummaan Oromoo bakka itti jabaatu
Isa kanaaf uummanni keenya kaas keessa jiru maal gochuu qaba akkamittiin hawaasni kun walitti deebi'ee dhufuu dandaatanii yaadu? Tokkoffaa dhuguma barreen gaddaa yeroo akkanaa namni sababii dhibee kanaatiin namni baay'ee walitti hin siquuyyuu garuu haa ta'u malee namni baay'inni isaa isa barreen gaddaatu irra baay'ata isa baranaa caala. Sababiin isaa ta'uu kan danda'u yoo tokko yoo pozitiiviidhaan ilaalanii jedhanii guyyaa akkanaa namni akka piraayiveetiidhaan iddoo adda addaatti haala qabaachuun kan ta'e dhufuu dhiisuu hin danda'a. Kan biraas immoo garuu akkanani beekutti yeroo dhumaan calqabame waanni kuni informeeshina yookiin odeeffannoo iddoo kana ta'uusaa har'a ta'uusaa sa'aa kanatti ta'uusaas yookaan gaariitti hin qaqqabne ta'a. Kan biraa immoo ani egaa hin beeku yeroo ammaa kana siyaasni adda addaa jiraachuu hin danda'a. Garuu haa ta'u malee waan namni akka barbaadetti ideoloojii adda addaa isaa qabaatu maal isaa qabaatu kuni siyaasarraa firii kan ta'e kuni kan uummata Oromooti. Kanaaf iddoo kanatti argamu wajjin waan kana irreeffachuun ayyaaneffachuun naachuraal raayitii uummata Oromoo biyya naannoo kana jiru jechaadha. Namoonni asirratti hin dhufne akka naagalutti ufuma miidhani dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf waggaa isa dhufutti kana caala baay'atanii akka dhufan abdiin koo dachaan qabu. Baay'ee galatooma. Mee gara biyya keessatti haa ceenu. Waggaa darbees irreechi kuni akkuma amma asitti arginu biyya alaa kana keessatti egaa uummanni keenya baay'ee miti. Garuu biyya keessatti immoo uummanni keenya hedduu namni miliyoonaan dhaqee irreecha kana kabaja. Waggaa darbe nama Oromoon irraa dhorkanii warra afaan Oromoo hin beekne huccuu Oromootti uwwisanii namoota muraasa ta'an qofa akka irreeffatu taasisan. Koroonadhaa jedhama. Koroonaan kun hogguma irreechi dhufe qofa dhufa moo yeroo mootummaadhaa hiriira bahan koroonaan hin jiru. Yeroo juntaa dhabamsiifne jedhanii uummata hiriira yaaman koroonaan hin jiru. Maaliif irreecha kana akka hin irreeffatamne gochuu barbaadaa jiru moo dhuguma rakkoo dhibeetitu biyya san keessatti hammaatee uummanni akka miidhamneef kana gochaa jira mootummaan jettanii yaaddu Profeesar? Egaa ani waan kana qulqullinaan mataa qulqullinaa fi mataa nama akka nama saayinsii tokkottani waan natti mul'atee fi waan an argeen sitti hima. Dhuguma barreen gaddaa dhibeen kuni reefu dhufee nama sossodaachisaa jiraayyuu inni kuni kan haa ta'u malee garuu akkaataa waan sun ittiin deeme yoo ilaalte politisaayizidii ta'ee gara siyaasaatiin walitti qabame namoota lakkoofsa isaa hir'isuudhaan lammatas immoo namnachitti akkuma kanaan dura walitti yaa'u sana yoo walitti dhufe sodaa achi karaa mootummaa warri mootummaa jiru sodaadhaan waan hambisan fakkaata. Maaliif inni kunis immoo agarsiiftuunsaa maalinni irreechi sun godhamee otoo yeroo dheeraayyuu hin turin hiriirri adda addaayyuu godhamaa ture. Hiriiraaf immoo ayyaanni uummata tokko uummata miliyoonii 60 fiddee waliin madaaluyyuu maaliif waggaatti yeroo tokkotti kun godhama. Kana disipliindii ta'ee gochuun hin danda'amaayyuu lakkoofsa sana caala godhamee hin danda'amaayyuu. Garuu akka naagalutti politisaayizidii ta'ee siyaasaan sodaa siyaasaa natti fakkaata. Baay'ee galatooma. Meegaa asumarraan gaaffii dhumaati. Akkuma beekamu artistii jaalatamaa fi kabajamaan gootichi Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa waggaa 3 darbee irreecha irra ture. Waggaa darbe immoo akkuma beekamu shira mootummaa kanaatiin wareegamee jira. Kanaan wal qabachiistanii uummanni keenya ammallee waan jettan qabdu dhugaan amma ammaatti hin baane. Gama mootummaatiin maatiinis kan ajjeese hin beeknaa garuu dubbachuu hin dandeenyu jechaa jira. Mootummaan immoo kan ajjeese yeroo tokko TPLF jedhaa yeroo tokko Shaneedha. Yeroo tokko immoo nama ajjeese qabne jedhanii
nama waan kanarraa bilisa ta'e fa'aa akka itti murteessafaatu miidiyaa irratti himama. Garuu namni mucaa kanaa wajjin hin ture yeroo sanatti bilisaan gadhiifamee jira. Dhuguma seerri kun nama mucaa kana manaa fuudhee bahe yookaan artiistii Haacaaluu Hundeessaa manaa fuudhee bahe bilisa gadhiisanii nama immoo namni tokkoyyuu ragaan irratti hin argamne situ ajjeesee jedhanii yeroo kun amma akka biyya Itoophiyaatti akka seenaa Itoophiyaatti wanta akkasii mudatee beeka yookaan immoo jira akkamitti ilaaltanis waan dhimma kaname. Waan kun rakkisaadha. Ani tokkoffaa waan bayeessa godhee beekamuun irra hin jiru waa'ee judicial systemii sana keessa galee kana jechuu hin barbaadu. Garuu akka leeymaanii tokkootti akka nama wanni tokkootti ennaa ilaalamu tokkoffaa namni tokko yoo ajjeefame amma nani beekutti dura poolisiitu waan kana investigeetii godha. Akka argamaa jirutti post mortem kan jedhamutu jira. Innu yeroo fudhata. Waan akkuma inni mucaan kun ajjeefameen otoo waan kun bayeessatti investigeetiin godhiin erguun baay'ee nama jeeqa. Shakkii fidaa jechaadha. Inni lammataa yeroo sana gubbaarratti karaa namoonni karaa mootummaa jiranis habaluu faa jaarmaa habaluu akkanaatti kan akkanaatti jedhanii ennum sana dubbachuun dhugaa dubbachuudhaaf otoo firdibeetiin karaa poolisii xinxalanii otoo wanniin jedhin dubbachuun mataa isaattis gaaffii guddaa keessa galchaa jechaadha. Kan biraa immoo amma namni isa biratti argame ennaa sana namni biratti argame hin jira. Amma namni suni is important waan sana argachuudhaaf kirrii kan ittiin argachuu danda'amaniyyuu. Amma namni suni gallakkifameen suni gaaffii guddaa uummata Oromoo keessa galchaa jechaadha. Maaliif mucaan kun kan warra isaa duwwaa miti kan uummata Oromooti. Uummata Oromoo uummanni Oromoo immoo waan kana ifatti beekuu qaba. Piroosesiinsaa ifaan deemuutu irra jira. Kanaaf ammayyuu an akka nama tokkootti akka nama argaa jirutti waan nama irra gaame kun quubsaa miti. Kun immoo ana kophaa duwwaa miti. Uummanni Oromoon baay'een akkatti ilaala natti fakkaata. Baay'ee galatooma. Mee akkamitti yaadatan isin Haacaaluu Hundeessaa? Haacaaluu Hundeessaa egaa tokkoffaa egaa mucaan kun mucaa Ambooti anis naannoo kana sana booda achitti ennaanni hidhame sana maaliif akka hidhames dhagaan tureeyyuu ennaa sana ijoollee ta'ee ijoollee tokko hidhuun politikaal hidhuun mataansaa baay'ee na dhukkubaa ture. Lammata mucaan kun dhaqee ennaa sirba baasee dubbii inni godhu hundumaa ennaa jedhu gurbaan kun artistii duwwaa miti. Jagna Oromooti. Jagna jechuun immoo nama otoon sodaatiin waan uummata Oromoo haqa Oromoo barbaachisuudhaaf goodaatti bahee kan wanni jedhe. Keessumaa miliina madara wanni sana gubbaarratti waan inni hojjetee fi lammatas immoo ennaa uummanni Oromoo miliyoonii tokko buqqa'ee Sumaalee buqqa'ee bahee achi dhufe. Achi dhaqee dubbiin inni godhe waan hanniisaa nama ture. Ennaa yeroo ammaa irratti ammayyaa wanni jagna ammayyaa uummata Oromoo lakkaa'ee jedhan tokkoffaan gurbaa kana jechaadha mucaa kana. Mucaan kun otoo ture sana caalayyuu uummata Oromootiif bilisummaa Oromootiif haqa Oromootiif meeshaa guddaa ta'a jechaadha. Kanaaf mucaan kun rukutamuu ajjeefamuu jechuun hanniisaa uummata Oromootu qeera. Kanaaf dubbiin amma duraan na gaafatteeyyuu kanaan ilaalamee gaariitti mootummaanis yoo ta'ate kana bayeessa godhee kana wannitti baasuutu irra tureeyyu. Kanaaf ammayyuu gaaffii guddaatu rarra'ee jira. Duuti isaa maal akka ta'e eenyu akka ajjeese rarra'eetu jira. Kuni uummanni Oromoo fi maatiinsaa beekuudhaaf naachuraal raayitii qabu jechaadha. Baay'ee galatoomadha. Egaa gaaffiif deebiin faana gootanii fi hedduu ulfaataa horaa bulaa deebanaa fi mi'a ulfaadha ulfaadha.
Nagaa jirtu? Odaa ayyaana beekamtii. Baga wajjin geenye. Maaliif warra nama asitti arginu kanaaf waa ibsaa turtanii? Faaya maalii ibsaa turtan? Waanan jedhe maaliif asitti akka argamnu nuti eenyu akka taane ayyaanni kun maal akka agarsiisuun kanan ibseef. Tole mee ayyaanni kun maal isiniif ayyaanni irreechaa kun? Ayyaanni irreechaa kun anaaf ayyaana guddaadha. Tole. Ayyaanatti walitti qabamnee waaqa keenyas galateeffannu. Abdii gara fuulduraatti qabnus haareffannu. Saba keenya warra rakkachaa jirus yaadachiifnu. Kanadha. Kana malee immoo anaaf annatti mul'atu ani nama mirga qabu ta'een biyyan jirutti ayyaana akkasii ulfeessuun koo baay'ee na gaddisiisa, na gammachiisa. Biyya keenyatti kunoo irreechi dhiyaachaa jira. Yeroo akkasii kana koronaanis hin baata akka himanitti. Koronaan ammuma qabanii himuutti ka'aniiru. Koronaan baranaa hamaadha jedhu irreechitti dhuma achi fageessuudhaaf. Koronaan kun yeroo baay'ee barreen gaddaa fi yeroo irreechi ga'u Itoophiyaatti koronaadhaaf kun baay'inaadhaan isa iyyuu immoo ilmaan Oromoo sabboontoota warra aadaa jaalatan warra aadaa kana guddisaa turan ittisanii namoota afaan illee hin beekne uffata aadaa uwwisanii agarsiisan isa iyyuu ilmaan Oromoo hambisanii bara nama ajaa'ibu garuu torbaatti tokko ayyaana masqalaa haala ajaa'ibaatiin barbaadetti ba'ee kabajamu. Tarii wanni kun sirnicha aaduma Oromoo balleessuuf yookiin immoo Oromoo taasisuuf maaliif akkas godhatanii yaaddu? Bara kana sodaan akkasii jira waan ta'eef. Yaa maal seetani unutu nuun galle malee jarri akka namaa galutti kaa'aniiru. Abiyyi Oromoo kanan caccabsa'oo jedhu nama tokko ajjeesuun miti. Siin ajjeesuun yookiin immoo daawudiinis jedhii maroos jedhii warra kana warra loluu kana ajjeesuuf otoo hin ta'in namni tokko kan du'u gaafa aada isaa ajjeesanidha. Gaafa eenyummaa isaa balleessanidha. Irreechi Oromummaa wajjin wal qabata. Ani isaan lolaa jiranis immoo Oromummaadha. Kana gatii ta'ee fi karaa hundaa sababa barbaadu akkamitti wanti kun akka hin taane. Kuni tokkodha. Karaa lammaffaa immoo sodaa nan biraa namni sun yoo ba'e egaa irreechi waan baay'ee nu argisiise namitti waggaa 4 dura ijoolleen keenya hammi sun dhaqxee kiyyoo kaa'anii fi kiyyoo kana keessatti boolla keessatti dhumte miti. Warri kana godhes warruma har'a nu bitudha. Oppiidootu kana godhee Abiyyi fa'itu kana mirkeesse sallalaniiti. Ammas jaruma sanatu hojjeta. Gargarummaan isaa maal seete? Dura namatu kana godhaa jedhee gochaa turani. Har'as immoo namumatu kana godhaa jedha bari warra naftanyaatu. Ani takka maaliin jedha. Oppiidoon si'a lama gantuu taate. Takka oppiidoon Tigraay taate. Warruma har'a isaan Tigree jedhanii arrabsan juuntaa jedhan sanaaf ashkaree turte. Har'a immoo naftanyaaf taate. Du'a lama duute jechaadha oppiidoon. Mooraaliin qabdu jarri sun. Ayyaana keenyas kanuma irratti sodaa lama qabu. Tokkoffaa ayyaanumti suni akka guddatuun barbaadanii. Lammaffaa immoo ayyaana kana wajjin wal qabatee pirootestiin ka'aa laata jedhanii sodaatu. An kanaa cootuu dhukkuba ta'ee eengadduma kana koottaa duullaa koottaa saba Tigree balleessina jedhanii nama meeqa yaasanii giddiidhaan barrii rukutanii gubboo laatanii farda birrii 15,000 kiraayii fuudhanii tokkooshii kana ture Bogalaana Caalaa Galatoomi. Dooktar mee kanuma irratti otoo hin xumuriin uummanni Oromoo amma maal gochuu qaba irreecha kana ayyaaneffachuudhaaf? Isaan amma koroona jedhanii dhorkaa jiranii uummanni cabsee bahuu qabamu waanuma mootummaa. Inni immoo hawwii keenyadha. Wanni irreecha ayyaaneffachuus ta'ee mirga kee argachuudhaaf hansii kennan hin jiru. Hanati fudhattudha. Ufii kee cabsitee ba'uun sirra jira. Cabsanii ba'aniiti ijoolleen asiin nu ga'an qeerroon ufii ishii duutee asiin nu geessa. Irreechi immoo kana keessatti seera guddaa qaba, seenaa guddaa qaba. Kanaafuu ani anan jedhu egaan qusannoon qabu as taa'ee ufii koo keessan jiru gadi ba'aatii uf kennaa uf ajjeesaa jechuun nama rakkisa. Haalli isaanii mijaa'u hundaan irreecha isaanii gadi ba'anii ulfeeffachuu tokkummaa isaanii irreechi tokkummaadha. Tokkummaa isaaniis cimsuudhaaf tattaafachuun irra jiraan jedha. Baay'ee galatoomadha. Galatoomeetis. Horaa bula deemanaa. Galatoome.
Gaaffiif deebii xiqqoo isinii godha. Egaa har'a maaliif asitti argamtan? Guyyaan har'aa maali? Irreecha asitti argamtanii? Egaa irreecha kana amataan Oromoon ayyaaneffachaa jira. Biyya keessaa immoo ijoolleen akka keessanii warri irreeffachuu barbaadan korona jira jedhee mootummaa yeroo hundumaa uummanni keenya akka walitti hin dhumne godha. Yeroo kaan hiriira bahaadhaa jedha. Yeroo dhaqee mootummaa filatu koronaan hin jiru. Isin akka dhalataa Oromootti warra isin fakkaatan warra biyya keessa jiran fedhii kanaa qaban maali yaadni keessan dhaamsa maalii qabdan uummata keenyaaf? Dhaamsa qabdanii fi maagaan maanta dhaamsa uummata keenyaatu waa'ee uummanni hogguuqa isaanii ta'uu bahuu ni danda'an hoggummoo ilmaan Oromootiif tahe koronaa jira jaan hirri bahuun ta'uu jaan kun hanurraa hafuu jannaan akka keenyatti. Baay'ee galatooma. Gama biraatiin immoo isin amma artiist Hacaaluu Hundeessaa amata darbee ajjeefame. Kanaaf mee Hacaaluu Hundeessaa bara kana Oromoon biyya Siwiidin jiru kun gadi bahee akka barreen gaddaa protest gochaa ture sanitti hin goone. Isin amma Hacaaluu akkamitti yaadattan? Dhugaan Hacaaluu garamitti beektanii yaaddan? Sila akka amata keessanitti goonee fi wayyaadha. Gara amata kana hin goone baay'ee nama gaddisiisa. Kanaafuu akka itti jabaannee ammaan tanas goonu. Gara yeroo tokko Oromoon dallanee dhaabbate Hacaaluu amma isin hin jaalatan immoo jaalatan? Ni jaalanna. Akkamitti yaadattarree namni kun gadi bahee waa'ee haqa isaa garamitti maalitti akka bahe namni beeku hin jiru amma ammaatti dubartiin isa waliin turte bilisa taatee jirti. Namni immoo isa waliin hin turre hin ajjeese hidhamee jira. Isin wanni kun dhugaa isinitti fakkaata amma mootummaa yeroo akkasitti labsii kana gadhiisu. Ni amantanii? Baay'ee nama gaddisiisa. Ni amantanii? Ayyee gaaffiif deebiin faana gootanii hedduu galatoomadha. Egaa yeroo biraa walitti deemna. Ulfaata. Ashama akkamitti wayyaa keessanii? Nagaadha. Maaliif dhuftan har'a maaliif asitti argamtan? Wayyaan keessanis wal fakkaataa akkam guyyaan irraa kun maali guyyaan kun? Guyyaan irraa kun irracha guyyaa bareedaadha. Oromummaa keenya agarsiifachuu bas dhufna. Waaw. Akkuma isheen jette guyyaa irreechaa guyyaa galgala aadaa Oromoo guyyaa tokko irra bu'ee walumaa ni gammanne. Yeroo ammaatti garuu irreecha kabajachuudhaaf kan amantaan hin laallanne kan gosaa fi gandas hin laallanne kan Oromoo hunduma laallatu kan hamaa biraallee of keessaa qabne kan waaquma garaa gurraachaa qofa kadhannu isa kabajachuu fi naannoo Halluun Baariitti magaalaa Siwiidin irreecha ayyaaneffachuu dhufnee jira. Baay'ee galatooma. Egaa irreecha baranaa fi barreen gaddaa akkamitti ilaaltu? Namni ka barreen gaddaatti irra baay'eedha moo ka baranaatti irra baay'eedha? Namni akkuma bulee bulee dabala jedhamu ka baranaatti irra hedduudha jenna. Ka baranaatti irra hedduudha. Mee barreen gaddaa yeroo sa'aatii kanatti artistiin keenya jaalatamaaf kabajamaan Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamee jira. Waggaa kana guutuu amma hammaatti dhimmi isaa dhugaan Hacaaluu bahee jira jettanii yaaddu maaliif dhugaan Hacaaluu bahuu dide? Oromootu gaafachuu dide moo mana murtiitu fakkeenyaa fi mucayyoon Hacaaluu wajjin hin turte ajjeefamte Hacaaluun gaafa ajjeefamu manaa fuutee baate bilisaa jedhanii gadhiisan. Mucaan immoo isa waliin hin turre isatu ajjeesee jedhanii hidhan. Isa kanarratti isin yaada maalii qabdu? Jalqaba dhugaan isaa bahee moo hin baane itti gaafatte? Sanarratti dhugaan isaa bahuu mitiiti baasuuf illee yaaliin godhamee hin jiru. Akka yaada kootitti. Dhugaa isaa baasuuf yaaliin godhamee hin jiru. Kun immoo sana murteessuudhaaf mucaan bilisaa bilisa miti jechuudhaaf rakkoon uummatuma Oromoo bira jira. Akkuma biddeen nama quubsu elee irratti beekuudhaan waa tokko kana balleesse namni nama balleesse hin jiru. Yoo balleesse illee dogoggoreen dhiifama jedha. Jechuun sana kana waan argaa jirrus wanti biyya nu baase dhugaa dhabuudha malee biyya dhabuu miti. Osoo dhugaan jiraateeti osoo wanti diimokiraasii jiraateeti mucaan bilisa jechuun karaa isaaniitiif sirriima diimokiraasiidha. Karaa keenyaaf nuuf diimokiraasii miti. Diimokiraasiin karaa mataa keenyaa ijaarrannudha. Yoo dhugaa ta'e sinuuf dhugaa miti jechuudha sun. Baay'ee galatoomna. Diimokiraasii karaa keenyaan dhufne waan ta'eef. Mee atoo maal jetta dhimma kanarratti? An sirriitti naaf hin galle garuu Hacaaluun duusaa baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaan isaa hin baane haqni isaa? Haqni isaa hin baane haqni isaa waan guddaadha. Kanaafuu akkamitti ilaalta uummata Oromootiif dhaamsa qabdu maali? Oromoon barreen gaddaa gadi bahee mormaa ture bara kana hin dubbatu. Maaliif callisee Oromoon jettee yaaddaati moo gama keete? Oromoo tanya calin jeenaa waan garaa hasan qabdan waan onnee hasan qabdan gabbaasaa himadhaa rakkina hasanis himadhaa hin sodaatinaa. Gaaffii kee irratti
maafan gayyoo callifame waan jedhuu fi akkuma dhalannee agarreetti uummata Oromoo alas jiras biyya alas ta'ee biyyas kan jiranii rakkoon guddaan mul'achaa jiru kan rakkoomti Oromoon ganamaa kee qabutti hogguma waa tokko ta'u qofa dammaqee ka'a lafa. San booda waa akka torbee lama tokko booda iyyee maraatee sirbee maal godhee deebi'eera. Yoo waa tokko ta'e malee lafaa ka'uu hin danda'u Oromoon. Yoo waa tokko miidhamee arge malee lafaa hubachuu hin danda'u. Garuu dhalatee ka'ee hanga har'aatti numa miidhamaa jirra. Yeroo Hacaaluun du'e san keessa hedduu kaanee turre amma deebinee irraanfannee waa isaa. Ammas yoo isaan waa tokko godhanii deebinee kaana malee waa tokko sanatti qabannee kallattiidhaan ittiin deemnu sana bakkaan gahuudhaaf. Gaaffii gaafannee bakkaan gahuudhaaf Oromoon haamilee qabu yookaan immoo humna dhabe moo maali rakkoon Oromoo yookaan dhaloota kana jettanii yaaddu? Akkamitti wanti kun waan qabne tokko gaaffii qabne tokko dhugaa qabnu tokko akkamittiin dhugaa keenya argachuu dandeenya jettanii yaaddu? Humna dhaboo osoo hin taane humna waaqa qaba. Oromoon jabaadha, goota, saba bal'aadha. Humnaan kan biyya dhangalaasu. Oromoon humnaan kan biyya tokko raasu wanti inni dhabe tokkummaa dhabe. Tokko ta'ee waliin qabsaa'uu dhabe. Sana rakkoo guddaan kan namni nu hubatee hanga ammaatti. Afaaniin ni jenna tokkummaa maal akka ta'e garuu hin beeknu afaaniin ni jenna hiika isaa garuu bakka itti ilaannee hin beeknu tokkummaa maal akka ta'e. Hayyee baay'ee galatoomadha. Wanni uummata Oromooti dhaamsan maali tokkummaa argachuudhaaf maaltu nu barbaachisatanii dhaamtu? Tokkummaa argachuudhaaf dhaamsi jiru gabaabumatti waan salphaatti waan nu miidhuu fi amma sabni kan biraan dhufee nu miidhu kuni ati musliimaa yookiin ati Arsii ati Baalee ati Wallaggaa ati Shawwaa nu miidhaan jiru beektaa ati Oromoo nu miidhaara. Garuu nuti maal goona gandaaf laga amantaadhaa wal qoonna beektaa. Inni garuu amantaa sana ilaallatu sanyii keenya ilaaleetu Oromummaa keenyaan nuuf tapheeta. Namni keenya garuu sana adda baafataa jiru. Keenya boodatti deebina osoo jalqaba tokko taane isa hunduma keenya walitti fixaaru kana finnee kaan nuti ofitti deebine kuni waan baay'ee namatti tolu beektaa wal caalaa beektaa sirriitti. Kanaafuu uummanni keenya waa'ee amantaa fi waa'ee lagaa dhiisee tokkummaa isaa irratti xiyyeeffachuu qabaadha. Kun waan ganumaa kee faarfamu garuu irratti hojjechuun ulfaata. Okay. Egaa gaaffii deebii nuuf waan gootanii fi hedduu galatoomaa isin jenna. Horaa bulaa deebanaa. Silee galtoomaa.